Hayyee walitti deebinee jirra. Har'a mata dureen qabadhee jiru daa'imman baay'ee dafqan kan jedhudha. Mee daa'imman maaliif dafqu? Akkasumas maatiin maal beekuu qabu kan jedhan akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Qaama namaa irratti xannachoonni dafqa oomishan gosa lamatu jiru. Isaanis Ikireen and Appookiren Swiiti Gilaand jedhamuun beekamu. Daa'imman yeroo dhalatan xannachoota gosa lamaan kana haa qabaatan iyyuu malee umurii adda addaatti hojii jalqabu xannachoonni kuni. Gosa dafqa adda addaas oomishu akkasumas bakka qaamaa garaa garaatti argamu. Ikireen and Appookiren Swiiti Gilaand kan jedhaman kun umurii adda addaatti hojii jalqabu, gosa dafqa adda addaa oomishu akkasumas bakka qaama garaa garaatti argamu. Ikireen Swiiti Gilaand kanneen jedhaman dhalatanii dafqa oomishuu eegalu akkuma dhalatanii. Haa ta'u malee torban muraasa jalqabaa adda isaanii irratti qofa mul'ata, mataa isaanii irratti qofa jechuudha. Sana booda qaama bakka hundarra kan jiran dafqa oomishuu ni eegalu. Akkasumas qaamarra bakka hundaatti kan argamuu fi dafqi inni oomishu immoo kan foolii hin qabnedha. Ikireen Swiiti Gilaand kan jedhamu dafqa daa'imman yeroo ijoollummaa isaaniitti oomishaman kan foolii hin qabnedha jechuudha. Ji'a muraasa jalqabaa adda isaaniirra kan jirutu dalagaa jalqabaa. Kanaaf daa'imman adda isaaniirraa dafqu. Sanaa booda garuu qaama adda addaa bakka adda addaa jira. Bakka adda addaatti mul'achuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee dafqi inni oomishu foolii kan hin qabnedha. Kan lammaffaan Appookiren Swiiti Gilaand kan jedhamanidha. Isaan Appookiren Swiiti Gilaand jedhaman kun ammoo umurii dargaggummaatti dalagu. Hanga umurii dargaggummaatti oomishuun jalqaban dafqa jechuudha. Akkasumas kan bakka hundee rifeensaa jiru qofatti argamanii fi dafqi inni oomishu hundee rifeensaa jalaa kan dhufudha. Dafqi xannachi kun oomishu foolii namatti garaagara ta'e kan qabudha jechuudha. Kanaafidha foolii dafqa nama tokko uffata isaadhaan kan nama biraarraa adda baasu. Yeroo hedduu maatiin daa'imni isaanii yeroo rafanii ka'an dafqanii gaafa argan xiqqoo rifachuun oolu. Akkasumas amma yeroo argan garuu mucaan koo maal taatetti jedhanii yaadda'uun hin oolan. Haa ta'u malee kun yeroo baay'ee kanuma jiruu fi kan rakkoo hin qabnedha. Akkasumas daa'imman tokko tokko qaama isaanii keessaa bakka ta'e qofa, harka isaanii qofa, luka isaanii qofa, mataa isaanii qofaa fi kan kana fakkaatan qofaa irratti dafquu danda'u. Haa ta'u malee kunis egaa kan yaaddoo ta'uu hin qabnedha. Kan uumamuu danda'uu fi yeroo baay'ee waan rakkoon jiraateef osoo hin ta'in xannachi dafqaan qaama namaa keessaa kan isaan baay'inaan argaman namaa namatti garaagarummaa waan qabaniif kan daa'ima sana bakka sana qofa waan ta'eef ta'uu danda'a jechuudha. Dafquun daa'immanii yeroo hedduu dhibee qabaachuu dhiisuu malee darbee garuu dafquun mallattoo dhibee fayyaas ta'uu danda'a. Mee akka waliigalaatti daa'imman maaliif dafqu yoo jennee ilaalle tokko yoo aannan harma hedduu qabaatedha. Ariitiidhaan aannan afaan isaaniitti gaafa nammee amma liqimsuuf jecha ariitii sana kooppaap gochuuf jecha humna isaan baasan, enerjii isaan baasan dafquu danda'u. Akkasumas yeroo beela'anii harma hodhan nafa yeroo hodhan dafquu danda'u. Kana malees yeroo boo'an fa'aa dafquu danda'u daa'imman. Daa'imman yeroo boo'an ni dafqu. Sababni isaas boo'uun annisaa barbaada. Kun waan rakkoo hin qabnedha jechuudha. Yeroo boo'an ni jiraata, booda garuu ni dhiisa. Kan biraan uffanni itti baay'achuudha. Yeroo kana daa'imman akka nama guddaa uffata ofirraa fuudhanii ho'a isaan itti dhaga'ame ofirraa hir'isuu hin danda'a waan ta'eef yeroo uffanni isaan itti baay'atu hedduu dafquu danda'u jechuudha daa'imman. Sababni dafquu sun sababa uffataa taanaan qaama isaanii bakka uffata itti baay'ate yookaan qaama guutuu isaaniitti dafqa. Akkasumas yeroo uffata isaanirraa hir'isnu ni dhiisa jechuudha wanti kun. Garbiraan dareen isaan keessa rafan kan ho'u yoo ta'e akkasumas gama tokko qofaan sa'a dheeraa yeroo rafan dafquu danda'u daa'imman. Inni garbiraan daa'imman hirriba cimaa yeroo rafan yookaan deep sleep keessa yeroo jiran namni gurguddaallee dabalatee namni kamuu yeroo deep sleep rafuu dafquu danda'a. Kun yeroo isaan hirriba sana keessaa ka'an ni dhiisa jechuudha. Garbiraan immoo yeroo dhukkubbii qaamaa godhatan fakkeenyaaf utaalloo, qufaa, dhibee adda addaa kan ho'a qaamaa dabalu yeroo godhatan daa'imman akkuma nama qabii dafquu danda'u jechuudha. Wanti dhibee kana fide gaafa yaalamee fayyuu yookaan ofii dhiisu dafquun sunis deebi'ee ni dhiisa. Garbiraan daa'imman yeroo rafan hedduu kurruufanii fi kurruufuu irra darbanii immoo qilleensa fudhachuun hafuurri isaanii yoo ciccata ta'e yeroo rafan dafquu danda'u jechuudha. Ijoolleen tokko akkuma beektan sababa adda addaan yeroo rafan kurruufuudhaan qilleensa fudhachuu kan rakkatan jiru. Kanneen kun immoo qilleensa fudhachuu dhabuun humna hedduu gaafata, enerjii hedduu baasu qilleensa fudhachuu fi
kanneen kun ni dafqu jechuudha. Gara biraan hanqina vaayitaamin D ta'uu danda'a. Hanqina ifa aduu jechuudha. Mallattoon jalqaba daa'imman osoo ifa aduu yookaan vaayitaamin D hin argatiin turan argisiisan keessaa tokko dafquudha. Gara biraan dhibee onneedha. Daa'imman parsantaa tokko ta'an dhibee onnee waliin dhalatu jedhamee tilmaamama. Isaan kun yeroo hundaa ni dafqu. Yeroo hundaa kontiineesli jechuudha. Akkasumas kana malees hin arganuu, nafa hafuura baafatu, ulfaatinni qaama isaanii dabaluu, qaamni isaanii illee dhiita'uu danda'a jechuudha. Gara biraan immoo daa'imman hormooniin taayiroodii qaama isaanii keessa baay'ate yookaan haayipertaayiroodizim kan jedhamu dhibee akkasii qaban dafquu danda'u. Kana malees daa'imman tokko tokko sababa tokko tokko malee kan dafqan jiru. Hyperhidrosis in infancy jedhama. Sababa tokko malee kan dafqan jiru jechuudha. Daa'imman tokko tokko qaama isaanii keessa bakka ta'e yookaan qaama guutuu irraa sababa malee yeroo rafan qofa yookaan yeroo hunda kan dafqan jiru. Hedduun isaanis yeroo guddataa deeman isaan dhiisaa. Haa ta'u malee dawaa kan barbaadanis jiru jechuudha. Daa'imman sababa tokko malee dafqan yookaan hyperhidrosis in infancy jedhama. Akka waliigalaatti egaa daa'imman kan dafqan sababa kanneenii fi kanaaf egaa kan manatti sirraa'uu malu manatti sirreessuu yaaluudhaan yoo sirraa'uu dide immoo ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf uffanni itti baay'ata taanaan uffata irraa hir'isuu, beela'anii harma hodhu taanaan akka isaan ammaa osoo hin beela'anii harma hodhan taasisuu, aannan hedduu qaba taanaan harmi dursa irraa hir'isanii harma hoosisuu, akkasumas manni isaan keessa jiraatan baay'ee ho'a taanaan qilleensa kennuu fi daa'imman akka ifa aduu gahaa ta'e argatan taasisuun kanneen ofii keenya sirreessuu dandeenyu sirreessinee kanaan yoo dide garuu ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.